شير قد دفعتي ولد الدبر سارة أما جرس جنتا خياتي سينا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خنين سلامتات ننجني يويا أركفوني هندي كيسنو بغنا جان دفتني سنينجا أرى أكما درويتي ما تدرين تيا حالا يرو وجدت اتيان سودان وزوني نالا يرو تنسيني وروتن قسوما أوفتن وروتن غندوما أوفتن ربي خيسيو سوداتن أمتا خنرا دابدا أمتا خنرا دابدا أمتا ربي اتفاد خنرا دابدا يا أمتا خيني سني يادا چيسا غافا نوتي بدادنا خيسة الرسان وروتن غسان أمتا ديگو توري خاني سنگوتو تخيني جتون ترتن الركا غرتي حرر غماو ديگو ايگلني جتو warri kana jala yaa illee sheer jalaa godhee goota keenya abaluu keenya maarri keenya juu diina Harargeeti arra Soomaleen ummata Harargee bakka inni qotatutti buqqisaa jirti qotee bulaa dhuftee ajjeesaa jirti ilmaan Soomalee tanu keessa dhalatte tanaadhaan Soomalee abbaan Oromoo haadhaan Soomalee Harargee fakkaattee maqaa Harargee himattu digale akkanuti gartee ummata keenyaa tokkummaan sagaleen taane as keessa ribxeeti maqaa loqoda Harargeetiin nama arrabsitee maqaa Harargeetiin namoota waliin naqaa jirti jechuudha warri naannoo biroo dhimma mataa isaaniiti yoo gosummaa oofan Harargeerraa gosummaan hin bireeddan dhugaan isinii gosummaa oofuun mallattoo wallaalummaati mallattoo doofummaati gosa fi baruun kabajuun jaalachuun kabajaan garuu gosa fiitiin dhaadatteetti nama diiguun gosa tiyyaan namaa olii jechuun qaaniidha jarrinuu gosummaa yaanii maarreen gosummaa yaanii dhimma isaaniiti sigale gosummaa yaanee dhiisii tokkummaa yaaneetu injifachuu dadhabnee jirra nuti Harargee takkabbe Harargee ma durriyeem gartee TikTok irratti addanuu fuutu tana gosummaan nu ooftu tana hin beeynu jechuudha. Waalaikum salaam jaal Muhammad hin beeynu jechuudha. Harargee takkabbe namti nuti magaalaa guddoo hin qabnu bara hin qaanfattanii gaafa akka namatti magaalaa guddoo arkanne akka ummata biyya birootti naannoo birootti gartee waan keenya daldalachuu dandeenye kaadireef kaabinee kana gartee dammayfannee harka kanurraa ol qaban irra caalaan badduun kaadireedhaa Harargee akka taate beeytu isa ta qorqorroo buqqaasisiiftee nama gurgursiiftu kaadiree Harargee akka taate beeytu digale saniifu osoon kana keessa jirru gosummaa fi gandummaan ka wal qoodu I think namni sun diina Harargee na fakkaatti jechuudha arras sirna kana caalaa namni akka Harargee sirna kana miidhamee jiru dhugaan jala mureesii diinagdee kee zero si harkaa deebisa tokkummaa kee zero si harkaa deebisa qabeenya kee guutuu akkatti fayyadamne zero si godha sangubbarraan gibira naannoon biroo takkan kafalle fidanii Harargeerra kaan namni ka sirna qaalicha shayxaanaa kanatti shayxaanticha kanatti Harargee miidha hin jiru jechuudha warroottan abbootiin qabeenyaa bitattee Harargee fakkaatanii Harargee keessa yaa'an lafa arsee bulaan kun beekan mootummaan bitattee fi kan abbaan qabeenyaa bitatee adda jira jechuudha soosan an irra laalu dantaa garaasaat dantaa kuuliisa akkuma nan kuuliiti yadalagadhu inni faarsee ilmaan isaa guddifachuu jira jechuudha sigale kana jala deemtee immoo yoo ati wal qoodde siitu itti gaafatamaa tana ajandaa if danda'e ganaadhaan itti deebi'a
ambar waa'ee murtii guutoo dheengaddaan dubbadhe doofummaan osoo bifa qabaattee murtii guutoo fi Fayyisaa Leellisaa fakkaattii kitaabul jismi irraa isiniin hin jenne doofummaan osoo bifa qabaatte Fayyisaa Leellisaatii fi murtii guutoo fakkaattiin isiniin jee sigale saniifuu isin mee suutaas jaa hin dammayneefiifuu deebitanii raftan waan dammaytan isinitti hoggii nama arrabsitan hoggii bakka hunda hayyoota xiqqeessitan waan dammaytan isinitti hin fakkaatin meemma hayyootumaa xiqqeessa teessanii yoo wal jala yaa'u jirtanii Harargeen dammaytee kanaa jaawar jala yaatu marroo jala yaatu anaa isinii jaa waan isin jechuu dhiiftan san akkasiimi wanni isin barbaaddan hayyee dammaytan wal jala yaa'u jirtanii gosummaa wal qoodutti hin jirtanii kunaan kulaala kunanni aluma keessattuu kun ibidda kanaati kun haaqo kun maarro jettanii wal qoodutti hin jirtanii abu qaanfadhaa haalaal xiqqoo annii narraan fakkaattu waan isin itti jirtan asitti ol bahee dubbachuun xiqqoo narra hin qaanfattu qaanfadhaa waan qaanii jirtan jaawar jalaas hin deemin marroo jalaas hin deemin no problem mee teetumaafu wal jala deemi ifuma keessattuu gartee gosummaa dhiisi ijoollee lukkuu mataan lukkuu fakkaatu gartee taasirraa ol yaatee giiftii kadhatee bula warra tiktookaan kadhatee bulaan jaani beekta nuti dafqaan bulaa dhala kadhatee bulaan gosa wanni jaarratuuf akka leenca darbaniif akka fooloo guddisaniif akka sheerii heddummeessaniif tanaaf gosa jaarrataa jechuudha yaadan qabu hiishaahumaan qabu baratee sammuun qabu kanaafu maal godhu qaba gosa jaarratee nama kana waliin buusee maraatuma kana jala ta'anii waan juufi waan dhiisu dambeeyna kana jala ta'anii goota keenya jedhanii sigale saniifuu kadhatee bulaa jecha wal diigu Harargellee bakka hin bu'u Harargellee wanna juu hin jiru jechuudha so tanaasuma dhaabeetiin sagantaan har'a dhufee fiddeema duraan dursuudhaan injifannoo warroottan sheer gootan gaafa nuti sagalee taanu doktoroota sagalee taanu barsiisota sagalee taanu yaadattanii jaawarii fi taayyeen shorarkeessitoota akkamitti mindaa dabalaanuun je'anii gaafa je'anii hiriirarra yaamu kanii piippiin hiriira yaamu deemtii je'an iccitii poostii isinii godhee hiriirri sunillee ichi nafe biyyattiin sa'aatii ammaa ifiifuu sa'a mindaa dabaltu jirti sa'a maarree dabaltu jirti je'anii sheeyxaanticharraa eegalee hanga faarsee bulatti lafa dhiituu turanii jechuudha mindaan dabalamu hin jiru quuftanii kana godhattanii maal je'anii gartee lafa dhiituu turanii jechuudha ni dabaltanii miti sigale ni dabaltanii miti ni dabaltanii jenneen sigale dabalchiifne jechuudha tun injifannoo guddoodha injifannoo xiyyaa fiteeti gaafa injifannoo wallaaluun nurra hin jiru jechuudha sigale bakkatti goolii lakkoofsifne qabxii lakkoofsifne hisaabbachaa deemuu qabnaa faarsee bulaan mindaan dabalamu hin jiru ergamtoota jaawari ergamtoota taayyeeti baandota warri mindaa gaafatu jechuu turammoon turre arra warruma akkas juutu mindaan dabalame jechuu jira jechuudha faarsee bulaa jechuun taguuga woomatti naqan keessaa gan naqatan sigale kana wooma qaallichi yoo qaallichi arra taayyeen diinaa barra yoo footoo sheeyxaantichaa wajji ka'e taayyeen goota tahaa jechuu faarsee bulaa biratti goota tahaa jechuudha tun injifannoo xiyyaa fi teeti tun injifannoo hayyoota keenyaati baga injifannee jechuudha ergaan hangana jee booda mindaa dabaluun qaala'insa jireenyaa kana gartee fooyyeessuu danda'a mindaan kunoo eenyuuf dabalame ummattoota biyyaa miliyoona 150 dabalame moo hojjettoota miliyoona 3 guunne miseensota PPTif dabalame ji'i yaadi yaabboleessa
mindaan kan dabalameef hojjettootaa jechuudha. Ummata irratti hoo gibiraa dabalamee jechuudha. Ummata irratti hoo cinqii dabalamee jechuudha. Ummata irratti hoo khasaaraa dabalamee jechuudha. Tana jala murtee beekuu qabda. Mee dursa osoon kara mindaa achi hin dhayne qaalawinsa jechuun maal jechuudha? Qaalawinsa jechuun maallayni harkasi guutee wanni maallayni sun siibitu hin jirtu jechuudha. Meemma waan takkaan si yaadachiisa. Rabbuma kana laale subhaanallah. Dhiira hoggii uumu dhala uumaafi jechuudha. Dhiirarra yoo dhalaan heddummaatti namni wal fuudhu hin jiru jechuudha. Dhalaan nama heerumtu dhabdi jechuudha. Yoo dhiirarra dhalaan heddummaattees sigale kan heerumtu harkattu jechuudha. Sigale Rabbiin tana beekeeti wal qixxeessaa oofaa jechuudha. Qaalawinsi dhalaan jiru jechuudha bakka tanatti. Amma sigale qaalawinsi dhiiraatiis hin jiru jechuudha. Akka sigalutti siimu jira. Sigale qaalawinsa jechuun dhiheeysiitu hin jirree jechuudha gabaabdutti. Yoo dhalaan hin dhalanne wanni fuutu hin jirtu. Yoo dhiirtiin hin dhalannes wanni heerumtu hin jirtu. Tanaaf Rabbiin dhiheeysirratti abalu intala dhale, abalu ilmoo dhale hoggii janni dhiheeysaa jechuudha. Akka wal fuudhaniif, akka heerumtuuf dhiheeysiin deemaa jirti jechuudha. Dabarsi karaa jireenyatti as deebisi. Qaalawinsa jireenyaa jechuun maal jechuudha? Qotee bulaan qotachaa hin jiru jechuudha. Naggaadeen naggadachaa hin jiru jechuudha. Qotee bulaan yoo ooyiruu keessaa qotatee naggaadeetti hin gurguranne, naggaadeen fidee yoo gabaa dhiheeysee hojjettoonni kun hin bitanne wanni ati gartee bitattu hin jirtu jechuudha. Tanaafi mindaan dabalamu kunillee furmaatan fiduu. Wanni nuti mindaan dabalamuun gaarii ta'ee osoo jiru, mindaan dabalamuun fedhii haa xiqqaatu fedhii haa guddatu gaarii osoo ta'ee hojjettootaa jiru. Meemma mindaan dabalame kun xaafii kuntaala tokko ni bitaafi. Hin bitu xaafiin kuntaalli tokko meeqa? Sigale. Xaafiin kuntaalli tokko meeqa? Yoo xaafii hin binneef mindaan baati. Iskuula ijoollee yoo irraan kafal, piraayiveetii warra qaraasifatu jira. Jireenya gartee huccuu bitachuu jira. Saabuna bitachuu jira. Qaama dhiqatan mee maaliin waa bitatan? Soo dhiyeeysiin tun maaliif hin jirre? Qotee bulaan maaliif qotachuu dadhabe? Qotee bulaan maaliif dhiyeessuu dadhabe? Nageenyaatu hin jirre. Qulfiin bakka tanaa jechuudha. Kanaaf xiinxala ekoonoomistii yaamtee maarree DGP'n akkana ta'ee BGD jechaa ooluu parsantii hanganaa dabalamee maarre ummata rakkisuun hin barbaachisu. Gabaabdutti maallayni ummata harka baay'ateeti. Maallayni waa bituu dadhabe. Waan bitaniitu hin jirre. Dhiheeysiitu hin jirre. Tigale. Amma osoo qotee bulaan nagaa qabaate, osoo qotee bulaan oomishate, osoo qotee bulaan xaafii akka gaarii gabaa fidee maallaqa xiqqaan bitatta. Sigale? Osoo qotee bulaan akka gaarii dinnicha magaalaa fidee maallaqa xiqqaan bitatta. Osoo qotee bulaan akka gaariitti timaantiin magaalaa fidee akka gaariitti, osoo qotee bulaan fidee killee fidee, sangaa fidee, re'ee fidee danda'ee akka gaarii bitattu maallaqa xiqqaan bitachuu dandeessaa jechuudha. Qotee bulaan baadiyyaa keessaa dhumu jira. Naggaadeen sodaadhaa deemee chii bituu hin danda'u. Yoo dhaqee wanni inni bituu hin jirtu ni ukkaamsama. Amma kunoo sulultatti kan impoostii isinii godhe na jala gasseentanii ilaaluu dandeessa. Sulultaa bakka inni gartee masaraa mangistiitiin itti ijaara jee afaan banu jiru sanitti namoota 80 ol butanii jechuudha. Ka gabaa muluu jedhamtu dhaqatee daldalatee maallaqa kiisha kaatee yaa'u hanga dandeetti. Namni sun amma kasangaa bitee hoteelaa qaluu deemuu jira. Kasangaa bitee gabaa sulultaa fiduu deemuu jira. Kasangaa shunkurtaa bitee
gabaa sulultaatii dhiyeessuu deemuu jira, finfinnee dhiyeessuu deemuu jira. Amma ukkaanfamee jechuudha. Arra bakki sun irru moo irruu miti? Qotee bulaan yoonii fi jarri kun dhufee irraa hin binne yoonii fi ci'uu qotachuu hin danda'u. Jarri kun hoggii dhaqe waan bitu naru. Qaala'insa jireenyaa jechuun gabaabdutti dhiheessiitu hin jirre jechuudha. Kanarratti mindaa gartee kuma takka dabaltee kuma dhibba takka dabaltee yoo wanni ati bitattuun hin jiraanne bu'aa maal qaba? Tanaafi hayyoonni wanni isaan isiniin jechaa jiran mindaa dabaluun furmaatan fidu. Ifiifuu gaaza firfirsuudha. Amma gartee mindaan dabalame amma dura hanga jedhanitti ummanni kiraafirraa kafaluu dadhabee, barsiisaan kiraafirraa kafaluu dadhabee, doktarri kiraafirraa kafaluu dadhabee namni bishaanii yaa'ee qurxummiin nyaatamaa jira jechuudha. Amma hanga isaan labsii baasanitti manni duruu samii seenee jechuudha. Manni duruu samii seenee jechuudha. Saniifuu furmaanni nageenya buusuudha. Qaallicha nageenya buusuu didee sheeyxaanticha kana firraa geggeessuudha. Tanarratti namni walii galuu qaba. Yoo tanarra waliin galle wanni ati asii minda dabale, maarree dabale, mitirqishoo ta'e, maalliyyoo ta'e jettee yerootti gubdu takka hin jirtu jechuudha. Takka hin jirtu. Gurra si calawu. Ummanni keenya waan isaan qabeetti jiru beekuu qabaa jechuudha. Namni tokko dursa wanni isa barbaachisu qotachuudhaaf, daldalachuudhaaf, naggadachuudhaaf, barsiisuudhaaf, barachuudhaaf nageenya isa barbaachisa. No matter what. Jaalattee jibbite. Yoo gabbaate ni ukkaamsamte. Yoo ol deebitu manaa sirra gubata. Yoo ooyiruu dhayxe ooyiruu keessatti soomalee ajjeefamte. Finxaaleeyyi naannoo Amaaraatti tana biyyi ijaareen sheeyxaantichi ijaareen ajjeefamte. Sigale. Meemma Wallaggi amata meeqanii oomishatte. Yoo isaan oomishatan tuulaa guban dhufanii Shawaan ni oomishatte. Sigale. Kan faarsee bulaan akka agartee faallee leellisaa fayyisaa maalimi faalleen leellisaa sunfaan osoo labu taa'ee miliyoona 5 boolla qotu sharmuuxaa miliyoona 5 kafaluu jechuun maanaan ayatoota kana. Jaltu keessaa namni ukkaamsamaa jechuudha. Jaltu keessaa namni dhumaa jechuudha. Miliyoonni 5 sun silaa uummata jalduu sanii bishaan baasuu hin danda'u. Inni dogoggoraan farshoo ofirra dabarsee miliyoona 3 faa katabaa jechuudha.